Kanaaf ilmaan Oromoo na folchaa wanni waa as gubbaa oli iyyinuun maali? Na dhagaa. Tokkoffaa numarti amantii qabnaami. Ani waan na dhibe nama musliimaa an musliima jedhu. Adda bar namni du'aa jira du'aa jira. Rakkoon jirti ni jirti. Yoomillee haga qiyaamaati asitti. Rakkoo yeroo an fakkeenya Suudi Arabiyaan biyya Islaamaatiin musliimaa fakkeenya. Olumaayin ala jirti hidhaa jirti. Mee Suudi Arabiyaa keessatti dhiiraa gabbayee ilmi kanaam namtichi amma Suudii bulchaa jiru kun haadha moo haadha hidhaa dhaabbataa nama hedduun maatii sama dhaabbataa jiran. Maatiin nugusaa. Maaliif gurbaa dhiisonni kun shari'aan Islaamaa ni dhoorkiti rabbi nu dallanaa jedhee warra dhaabbatee hidhaa kaaya. Sheekolee yoo waan inni jette heera rabbiitii miti keettu taayoon jedhinni hidhamti. Makkatul Mukarrama bakki kabajamtuun sun namni kiristaanaa amantii biraa qabu seenu inni seensisuun banii luuxii seensee geessee garte. Namni tokko dura dhaabbate sadarkaa kana bara amma lubbuun namaa badoo iyyaa barsanii. Bakka sirbaa daansii waa mara itti bane. Olumaayin gabbaateen dubbattu hadha lubbuudha. Nammee qaffannifama hidhama. Ijoolleen ashiisha waliin qabamte asirraa dhatte teenniin taadha guyyaa irraa seefii morma dhaabanii irraa ciran kun tabiyyoota biriidha hashiisha daladdee bara. Namni hashiisha waan haraamaa dalagee ajjeefamu jedhu shari'aa Islaamaa kee jira. Kaati harkaan murama. Hunduu rabbiin keenya gartee nabi rabbi alayhi salaatu wassalaam hadiisaaf quraanaan nuu kaa'ee jira. Sanii bulaa jira. Mirga ilma namaa waan namni hin dalanne quraana hadiisni ittiin jirre keessatti dalagaa jira. Dubbattee garanaa iyyitu maaliif? Mootummaan biyya feete keessatti akka fedhii uummanni itti fedhuuf akka rabbi itti biyya bulchaa jedhetti yookaan uummanni fedhu bulchu addunyaa tana gubbaan jiru hin dhufulle. Biyyi namaa waan jettu beektani harka 150 yoo nagaa argan yoo ikoonoomii illee waan hunda argan akkasii beetti warri barate biyyi barate. Dhadhisanii yaa'an. Amma namni gariin biyyoota guddatti Ameerikaa fa'aa Chaayinaa Awurooppaa keessa namni hunduu ni dhamuu rakkoon hin jiru jedhee ilaalan miti. Magaalaa bareedduu silaa guddoo jedhan addunyaa gubbatti Niiwoorkii Waashingtan DC maaliif Tiraamp fidaadha waraana gasga'utti naqee humnaan guuraa jiran nama. Hannaa fi lubbuu namaa ajjeesuuf saamichi achi gabbu'ee barbakkasan jira. Hadha bartumanii cafaqanii ilma namaa karaa gubbaa guuraa jiran. Maan dubbanne jawaarfaati kana yoo kaan mirga ilma namaa dubbatan taate. Guyyaan namni meeqa ajjeefa Ameerikaa keessatti lubbuu namni qabbata beektani kan nagaa dubbatanii. Biyya kam biyyi lubbuun namaa ittiin banneen ajjeefamne. Biyyi namni ittiin saamamne. Biyyi dubartii bar sakandii keessatti dhaqaati ilaalaa gogollaa. Sakandiitti bar sakandii utaaltona keessatti dubartii takka gudeedamu biyya guddatte keessatti. Sakandii ol utaaltu keessa bar sakandii. Daqiiqaa takka keessatti nam 60 dhaqaati sarchi godhaa kijibaa naan jedha. Namni gariin wanni inni sehu barrakkoon namni qabu. Nagahuma dabartee kan namni waliin ajjeefne kan namni waan balleessine. No. Zabanul akhirii deemaa jirra. Zabana dhiigni namaa dhiiga saree ta'u mujriimni biyya bulchu. Mootummaan zaalimni qofti. Ka rabbiin sodaan ka lubbuu ta'e irraa hajaa hin qabne hangoo ofii tikfachuu qofa. Wal ijaaree mujriimni dhufuuf deemu jira. Uummanni durii bar rahmata qaba, fayyaalummaa qaba. Uummanni dabre akaakayyoonni keenya abboota keenya irra fayyaalummaa qaban. Abboonni keenya nurra fayyaalummaa qaban. Nu ilmaan teenya irra fayyaalummaa qabna. Ilmaan teenya ilmaan isaanii irra fayyaalummaa qaban. Mujriima ta'aa dhufa ilmi namaa kun zaalima. Uummata gartee garaan laafa kijibaa kahannaa qofaan dhara qofaan lafa guutu. Hadha mee sooshaal miidiyaa kana gubbaa dhaqa ilaala ilmaan Oromoo mee sooshaal miidiyaa kanarra dhaqi namni kabajaa qabu hadha nama kam nama dhugaa dubbatu haqa dalagu hattuu zaalim feemas irru jedhan maali mee nama tokkocha feemas jedhan nama sirnaa gannaa fi dikijibduu naan jedhe nama rabbi sodaatu kaaqa namaa irraa baqatu ka horiin kun eessaa dhufe abbuwaan kana bor rabbitti na gaafata maal dalagaa jira eessaa wanni nyaachaa jiru maali wanni dhugaa jiru wanni uffachaa jiru maali wanni an dalagaa jiru maali namni kun uf laala bara uf miizanuu qabdaati gartee wanni ati irraa laaltuun feemasummaa akkamii argatta tadha sheekni feemasii argata mee sheeka feemasummaan naa himan naa fidi hin jiru mee goota jagnummaan feemasummaa argate naa fidi mee hayyuu dubbiidhaan feemasummaa argate naa fidi hin jiru zabanul akhir dhaabbanne namoonni warri hayyoonni jedhaniif olomaayin jedhan maali
yeroo adda kee deemte namni sitti duule nama haqaati jabaadhu jedhan kan nabi rabbi alayhi salaatu wasalaam dura nuu dhaame jechuudha. Zabanul aakir gaafa zabanni gara maayii achi deeme yoo dhugaa dubbatte haqa daladde dhugaa harkaa qabaatte sitti duulama. Akka nama ibidda harka isaa keessa cumee deemuuti. Qarriffaan cininni jabaadhu si karaa gubbaa jiraa jedhan. Maaliif? Namoonni jajjaboon akka nabi rabbi alayhi salaatu wasalaam ilma nama rabbi uume keessaa irraa ol rabbiin godhee ofitti aansee nabi rabbi alayhi salaatu wasalaam wanni irratti hin dalagamin hin jiru adda hafan. Magaalaa dhalatan keessaa baqatanii Makkaa irraa Madiinatti baqatan. Sahaabtota ofii bakka geeffatan dhabanii dachii teennatti akka baqatu godhan. Firii isaan irraa baate irraa eegalanii garte. Zulmii hagas gahu dalagame naa kennaa hangoo naa kennaa akkas naa godhaan jenne bira alayhi salaatu wassalaam. Dubartii qottanii awwaalinaa ribaan nyaatinaa zinaan dalaginaa hamtuu irraa deebi'aa gosaan hin dhaadatinaa gosaan waliin fixinaa dhagaamuu kan gabbarina hagana jedhan. Kanaaf ilmaan Oromoo namni adda argitan fakkeenyaaf amma warroota gartee biyyattii keessatti yakkoonni gurdoo dalagamanii yeroo ammatti namoonni seeratti addunyaa keessatti seera dhiyaachaa jiran warroota kam warroota yakka akkanaa kanaan beekamanii feemasii ta'an. Mee Itoophiyaa isinii deebi'a dhiyoo kana warri feemas jedhan nam shantu qabame. Asiin dura ni yaadattan eerpoortii keessatti warri qabame akka biyyattii kanatti feemas ni agartee warroota hundaadha. Yakki isaan dalagan wanni amma deemaa jiru badiinaan fakkeenyaaf mootummaa Itoophiyaa seerri inni baase maali? Warroota feemas jedhanii biyya diigan gosaan amantiin hannaan waan adda addaatiin saamichaan maqaa hawaasa gargaaruutiin gosaan ta'an irratti ta'an fakkeenyaaf waan akka maal jettaniin wanna irratti wal waamanii kanaan dhaqeellee nagaree rabbiin bakka san illee nan dhaabiin rabbi na jaanu haa baasu. Geemii kaama gartee irratti wal fixan kana irratti ka'ee wanni kun maaliif deebi'aa jira siyaasaa keessatti dalagamaa jirtu mootummaan argate amma eenyu fa'aa akka duuba jiran akkamii akka dalagamaa jiran. Tiktookiin ammoo inni nama galaafateen isa kana waa hedduu keessatti dalagamaa ture mallaqni karaa san keessaan dabra namoota gartee isaanii akkaataa ebalu gargaara jedhanii waliin guuramee itti tiraansfar godhamee lubbuun namaa baduu wanni hedduun jechuudha. Yakki irraa dalagame kaa'ame kaan gosaan amantiin namni gartee walitti kakaasu karaan gartee haga hashiishaa lubbuu namaa ajjeesuutitti keessaan dalagamu isa ta'ee mul'ate jechuudha. Wanni biyyi hedduun amma tiktookii ofirraa firiis gootee cufteef Afrikaanuu biyya hedduu ofirraa cufe keessatti hin jedhu. Maaliif mootummaan Chaayinaadhaa yeroo isa baase qulqulluu godhee lafa kaa'e. Tokko sakireetiin namaa akka ati waa tokko dhuunfachuu hin dandeenye sirratti. Maaliif Chaayinaa baasee Chaayinaa keessatti tiktookii ofii qaban. Tiktookiin namni addunyaa irra wal fixu kun warri Chaayinaa mootummaan Chaayinaatiif namoonni Chaayinaa keessa jiran ittiin si basaasu waan barbaadan dinagdeellee keessatti dalagatan waan biraallee irraa argatan galiillee galchaa fi akkasuma fiicharii uf duraaf jechuudha. Warra tiktook gubbaa ooltan kun viidiyoon keessa wanni hundi buru gabbayee qullaan keessan kam isin bar qullaan dhaabbatin. Artifishaal intelligensii gartanii amma waan amma dalaganii gayyaasaa jiran kana kanaan fuulli ilma namaa himamee jira kun sooshaal miidiyaan eegaan dubbadhee as dubbatamee beektanii bahamee boruun booyinaa isin jennee jiran garte. Maaliif wanni kana isin dhaqee fi yakkoonni addunyaa kana gubbatti dalagamu ilmi namaa osoo waa beekna jedhan halliyyaa bu'aa jiran. Zabana jaahila jala namni deemu. Alima jala hin deemne. Zabana nabi rabbi salaatu wassalaam zabana tokko dhufan zabanni sun kam zabana namni yaa maqaa sodaa nama wayiitiif arraba isaa gocha isaatiif gartee ati bes cinqamtuuf rakkattuu fi wanni itti dhufe zabana san jirram nama hedduu arraba isaa rabbi na baasii takka ni du'aa ilma namaati an boruu bakka tanaa gabbu'aa achi dhaqaan hin jiru. Wanni kana isin dhaqee dhiifama naaf folcha nuti akka ilmaan Oromoo gabaabduma wanni kana markee isin deemee fi ummanni Oromoo akka allaaletti akka yaada kiyyaatti kun ilaalcha Mustafaa dogongora ta'uu ni mala. Ani Oromoon osoo maraataan Oromoo araakkiiloo seenee gaafa rakkoo san keessa jiru an tilmaamaa ture wal gaafachaa ture qabsaa ture illee namoonni hedduun hayyoonni illee. Osuma amma namni hiika Oromoo maraataa wayi Oromoo araakkiiloo seenee akkaminna Oromoon lamuu jala jiddee laal maraataa san ofirra qabdee karaa san gubbaan lamuu akka salphinatti hin deebine taati malee namni tokko dhagaa ittiin darbatu illee lafa keenya. Manguddichi adda lubbuun hin jirani waan jedhan ni koflan. Waraanni kun yoo ol ga'u taa'ee waa hedduu haasawee. Jaallannuun jedhe adaa dubbiin isin hin gallee jedhe. Numaa waliin jirru kana jedhe numaa waliin jirru kana bar
Ani isinii kana maran amanuu nuun jedhatti isin biraan isaanatti dhiifamallee naa godhaa nuun jedhe. Numaa waliin jirru kana. Oromoon tun gara laafetti waa mara guurtee ofitti hin galtee jirti jedhe. Yoo xiqqaatte hadha waggaa 30 jira 25 akka jira. Waa mara guurtee ofitti hin galtee jirti jedhe. Kun wanni as nu keessa taa'u wanni isinuun shakkan jedheef waliin beennu jedhe dhiifama naa godhaa. Anuu nama akkasii ta'uu ni mala isin eebal ta'uu ni maltani. Kun gaafa wanni eeguu inni asii bayeen waliin qawwee fuudhe kasii tonneen shakkeen gaafa Oromoon gardhatteedhaan inni kun na waliin qabsaadhaa gootuun qabdu isa kana ni guddisanillee jedhe aangoo irratti illee namni jala deema. Gaafa Oromoon waa argatteedhaan isa kana fuudhee Oromoo qilee buusaa jedhe garte. Akka Oromoon waliin galle godhee fuudhee qilee buusaa jedhe garte. Inumaa Oromoo walii galteen ani jedhe osoo ana taate osoo gaafa sangoonaa kennanii dikteetara nama ta'u nama qawween mataadha akka warraa sanitti. Nama dubbate mataa keessaa dha'u yoo akkas goote malee Oromoon nagayaan akka aadaa Oromootti sirna gadaatti gartee akka birii bulchina. Uummata guddanu jennee deemnu taate halkan takka raakkiidoon bulanii. Morminee ol oofnee nu himi. Ebaluu Oromoo. Jeneraalota Oromoodhaa warroota biyya kana gartee gurguratan. Namoota hedduu gaafas warra Amaara jedhanii waa dalagan artistoota warra sirbu jeneraalota warroota ministeera ebaluu Oromoo jeneraal ebaluu Oromoo akkana jedhanii dhiigasii gartee namni wal mormaa miree agarre yoo gaafannaa biraallee bara Oromoo. Akkami akkas ta'ee yoo ati jetteen ni Amaara beekaasiin jedhan. Osoo gabaabsee xiqqeessee bannam. Wanni ammas gubbaa taa'ee isin iyyuu illee barmuutannoo akkasii qabna. Amma namni sun hadha lubbuun hin jiru. Osoo namni sun hin jiru waan hedduu agarree kan agartanii nuun jedhe namni kun. Warri wal mormine kun. Hadha Mustafaan alhamdulillah rabbi umuriin dheeressee jetii yaan arge kun. Warra Mustafaan kalee waliin qabsaa hadha na duuba taa'ee Mustafaan hin kijibadhee hadha illee TPLF warri nu kalee waliin qawwee itti dhoofnetu hadha TPLF wayyaa Oromoo irraa jetti. Hoggana adda bilisummaa Oromoo. Waan garaa isin nyaatu nama peejii maraa jalaa isin ilaala beektan. Amaarri nurra deebi'uu wayyaa Tigireen nurra deebi'uu wayyaa nama jedhu. Kanarra dhumannee takka Oromoon akkana hin taane san wayyaa afaan Amaariffaa dubbannee Amaara taanee jiraachuu wayya malee nama barqabsaa'ee kalee qabsoo Oromoo keessatti umrii safite. Yoo ka Oromoon hin bilisoomne addatti hin baane nuti Guraagee waliillee Amaara waliillee Tigiree waliillee bara waliin jira. Oromoo adda fottottee yoo hin baane biyya ofii daangaa ofii afaan ofii aadaa ofii hin qabannee jedha. Osoo akka waliin jiraadha waan biraan jedhu mee kottuuti baasii akkamiin baaftanii gaafadha mee eessatti Oromiyaa garamiin murta. Eessaa haga eessaati daangaan. Adda baraka Itoophiyaatti buufata galaana diimaadhaa dhabnee rakkachaa jira. Oromoon ammoo buufata galaana laga takka achi hin baatu bara. Waliigalatti biyya gosa 80 wayii jidduu tanatti hafneetumaan Amaaraa illee mataa keessa ol dhoofna Tigireen illee Guraageen illee Walaayittaa illee Kambaataa illee Hadiyaa illee Soomaaleen illee waliigala Oromoon maal taati jidduu tanatti galfamtee asuma namuu kabalaa jechuudha. Uummanni guddaan kun yoo wal qoonne bara gosa 83 yoo uummanni Oromoo miiliyoona 80 ta'e bara miiliyoona 80 yoo faagoon miiliyoon tokkoon wal qoonnee nama gosa 80 wayii loluu deemna jechuudha. Walii gala kaa'amne. Warri kuwwan Itoophiyaa jedhee gata faame. Nagaumaan jiraadhaa yoo nuun jedhan nu keessan bayinaa jedhanii dhiisan bare kana yaada laal fayyaalessa. Kan inni yaadu Addis Ababaa ta'e na yoo goone jedha. Garuu Itoophiyaa eenyu ijaarettee wati deebistee gaafatte lafin bar Itoophiyaa jedhan tana daangaa irraa daangaatti ilmaan Oromoo bakki isiin hin jirre hin jiru. Lafti Oromoo keessa hin jirre. Lafti maqaan Oromoo keessatti hin waamamin hin jirtu. Kakkanaa deettee haati gumaa taphna kuma ta'e na uffolchaa dhiifama. Wanni kana isinii kaaseefi what the liar person are you? Who are you? Eenyuti afaan Ingiliffaatiin katabde kun? Eeka yoo kijibatte ammee afaan Oromootiin barreessu dura afaan Oromootu dhageenyaan Ingiliffaan katabde. I'm not liar. Kootu sii kenna hireeseen laal waan jedhee katabe eenyu worqii jechuun fakkaate I think it's work ogato arsii kiyya yoo godhe. Abba kootu mee sii kenna abba worqoo maqaan kee worqoo kootu maal gootaa Ingiliffaan rakkata afaan hin beekne waan hin beekne katabini kootu. Afaan Oromoo katabe Oromoo taate Oromoo dubbachaa jira afaan Ingiliffaatiin maa katabdaa gartee kootu mee sii kenna hiree amnallaa yaa rabbaa.
kijibaan si kootu ol basii kenna. Koosi si affeera. Rakkoo qabna bara. Mee namni yaada kiyya mormitan warri mormitan koota namni yaada bilchaataa waa ittiin na mormitan kana kijibaa akkanattu hiree sii kenna kootu nama bulchinu. Mee nam tokko ergadhaa. Warri mormitoonni.